Sodaan mo'attu taanaan jireenya kee jijjiiruu hin dandeessa. Sodaan mo'attu taanaan baroota dhufan keessatti waan jijjiiruu barbaaddu hin jijjiirtu. Sodaa keetiin ol ta'uu, wanta sodaattu itti baatee daffaru, wanta sodaattu hojjechuu. Maybe dandeettii baay'ee qabda ta'a bir. Waan baay'ee ni beekta ta'a. Otoo hojjettees ni milkeessita. Otoo hojjettees galma ni geessa. Garuu yookaan nama sodaattaa yookaan immoo kufaatii sodaatta. Waan kana yoon jalqabe yookaan kufuun danda'a. Yookaan immoo namni nutti kolfuu danda'a kan jedhu jireenya kee amma har'aatti hidhee teessisaa jira. Garuu immoo namni kufu malee milkaa'u. Namni immoo sitti kolfuu danda'a, sitti qoosuu danda'a. Ati garuu ni baratta. Ati garuu muuxannoo horatta. Ni sodaate. Yoo sodaatte wanta ati sodaachuu qabdu jireenya kee akka har'a jirtutti waggaa 5 kana, waggaa 10 kana jiraachuu fi